waa hunda dursee ka argamuu qabu nageenya jiraatu malee misoomni hin jiraatu. Nageenya jiraatu malee badhaadhinni dhufuu hin danda'u. Akkuma pirezidaantiin keenya kallattii kaanis gaheen guddaan miseensa caffee kanarraa eegamu nageenyi waaraan qe'ee Oromootti akka bu'uu danda'uu fi akkasumas akka guutuu biyyaatti nageenyi bu'uu akka danda'uu fi miseensi caffee kun gahee guddaa qaba jechaadha. Gahee guddaa isaa kanatti iddoo jirrutti bakka irraa dhufnetti haala nageenyaa kennaaf hubannoo bal'aa uummata keenyaaf kennine akkasumas immoo nageenyi waaraa itti fufinsa qabu misooma fiduu danda'u akka cimee dhufuu fi gahee guddaa baachuu akka dandeenyuu fi akkasumas immoo uummanni keenyas nageenyaaf dursa akka kennuu danda'u akka miseensa caffee tokkotti dhaamsa daamaa jechaadha. Dhimmoonni xiyyeeffannaa barbaadan dhimmi nageenyaa akka naannoo Oromiyaa keessatti dhimmoota karaa guutuu ta'een xiyyeeffannoo barbaadudha. Keessumaa mootummaan kanaan dura bifa adda addaatiin humnoota kanaaf waamicha bifa adda addaatiin taasisaa ture. Oromoodhaaf jecha Oromiyaaf jecha karaa nagaatiin waan hunda mareedhaan xumuruudhaaf hojiin hojjetaa jiru hojii guddaadha. Haa ta'u garuu sun milkaa'aa hin jiru. Nutis akka miseensa caffeetti hawaasa bakka buune keessatti hawaasni keenyas nutis karaa kamiin nageenyi kun lafa qabachuu qaba nageenyi waaraan mirkanaa'uu qaba kan jedhu gahee keenya taphachaati kan jirru nutillee hojii keenya hojjechuu qabna amma danda'ama ta'e abbootiin gadaa keenya haati siiqqee keenya hayyoonni keenya humnooti nagaa hin barbaanne taa'anii mareedhaan nageenya mirkaneessuu akka danda'an mareen xumurachuu akka danda'an wanti hojjetamaa jiru jira nutillee hawaasa bakka buune kana keessatti uummata Oromoo keessatti nagaaf nagaa qofadha filannoon keenya waan ta'eef kanarratti gahee keenya taphachuu akka qabnu gahee keenya ba'aa jirra. Araara yeroo lammaffaa gaggeeffamee yeroo sadaffaadhaaf gaggeeffamu deemu kana keessatti akka isaan hulaan banaadha jechuudha. Biittita isaaniiti waan taateef jecha isaanilleen dhufanii karaa nagayaatiin galanii nageenya kan akka nu wajjin biyyattii tana utubuu keessatti waliin jiraannu kun nuufis barbaachisaadha. Kanaaf nageenyi jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti barbaachisaadha. Nageenya keenya cimsachuun ammoo keenya waan ta'eef akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaan kan badhaatu nageenyi yoo jiraateedha jechuudha. Oromiyaan kan badhaatu rakkoon garaagaraa yoo jiraachuu baatteedha jechuudha. Uummanni dogongoraan bahe bosona diinatti makame yoo jiraate haa deebi'uun jira ammallee carraan kan nameef jira waan ta'eef yoo ammoo na baasaa jedhee kan hojii waan dhuunfaa isaatiif bahe yeroo hundaa shaneen waan dhuunfaa ofii isaaniitiif baan saamichaaf baan ummata kam ajjeeset ummata kam saamee eenyu bilisoomsuuf ba'a saniifuu yoo ka dogongoraan makame yoo jiraate akka deebi'u yookaan ammoo tarkaanfii barbaachisaa mootummaan keenya akka irra fudhatuu fi ummannilleen akka ofirratti tole jedhee dhiibbaa sana ofirratti hin fudhan abdii guutuu qabnaa nutilleen hubannoo gaggeessinaan jedha.